Seenaa kana barreessee kan isiniif dhiyeesse an Faayisaa Biifidaati. Hanga xumura seenaa kanaatti akka na waliin turtan abdiin qaba. Gidiraa abjuu ta'e. Firiin abbaa ijoollee isaaf jiraatudha. Ijoollee 3 qaba. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Yamaalagii Walal ganda Gurraatti Walal keessatti dhalatee guddate. Yeroo ammaa aanaa sana magaalaa Tajjoo jiraata. Firiin daldalaa beekamaa magaalattiiti. Abbaan isaa dur abbaa lafaa waan tureef lafa bunaas bal'inaan qaba. Waggaatti buna naannoo kuntaala 500 galfata. Ijoolleen isaa wal duraa duubaan Gammachuu, Siifiriyaa fi Komaraa jedhamu. Gammachuun nama waggaa 12ti. Siifiriyaan waggaa 9 yoo taatu Komar immoo waggaa 2dha. Ijoolleen kun sadan qananiidhaan guddachaa jiru. Gammachuun ilma abbaa sooressaa waan ta'eef ofirratti jiraata. Kutaa 5ffaa barata. Dandeettii guddaa qaba. Yaadni isaas akkuma qabeenya abbaa isaa guddaadha. Akka nama guddaatti yaada. Nama jaallata. Hiriyoota isaa hunda biraa jaalalaa fi kabajaa guddaa qaba. Dhiiraa fi dubaraan kabajama. Ijoollee magaalaa Tajjoo keessaa akka jaarsaa fi abbootii araaraatti ilaalama. Namaa wajjin baay'ee walii gala. Bifaan diimaa simboo qabeessa utuu ittiin badiin guddachaa waan jiruuf dhoffooma kanatu deema. Kolfi isaa afaan ija dura nama dhufa. Ilma abbaan jaallatu jechuun gammachuu ta'uu waan noolleedha. Gammachuun karaa lammummaas baay'ee sabboonaadha. Lammii isaaf baay'ee dhaabbata. Akka tasaa ta'ee isaa abbaa isaa harkaa qarshii fudhatee waa godhachuudhaaf deemu yoo nama rakkate arge isa godhachuu barbaade dhiisee nama sana deeggera. Hundumaaf garaa laafa. Namni hundumtuu ilma akka abbaa jechuun isa kana jechaanii bira darba. Ijoollee durbaa gurguddoon gaafa karaarraa deemaa itti dhufan ijaan isa nyaachaa bira darbu. Maal qaba utuu mucaan kun hiriyaa keenya ta'eera ta'ee silaa yoona jechaa walitti agarsiisaa bira darbu. Gaafuma karaarra deemaa namatti dhufu laphee namaa keessatti naasuu wayii uumee darba. Kan beekus kan hin beeknes garaa naasuu isaaf qabaachaa bira darba. Simboo isaatu irraa lafatti coccobaa deema. Manaa fi alaa kabaja ministeerri biyyaa argachuu hin dandeenye argate ulfinaan jiraata. Gaafa inni manatti galu abbaa isaa caalaa isaaf mana keessa oliif gadi kaatte haati isaa waan koota. Obbolaan isaallee anatu isatti aanee taa'a jedhanii ija wal keessaa baasuu qabu. Firiin erguma gammachuu argateetu akka waan hundumaa guuttatee wayitti of ilaaluu jalqabe. Siifiriyaan immoo lammii biyya Oromiyaa hin fakkaattu. Addeenyi bifa ishee akka waan isheen biyya bakkeetii guddifachaadhaan dhuftee wayii namatti fakkeessa. Faranjiima biyya daawwachuu dhuftee asitti hafte fakkaatti. Bareedinni fuula ishee ijoollee Mawalloo kan aartisti kabajamaan Hacaaluu Hundeessaa utuu lubbuudhaan hin darbin. Kuullee koo yaadaaf yaaddoo keetiin halkan ciisa dhabee waanuma kee yaaduutti maaf hirriba dhabaa. Kee garaan akkamii kan koo ammas didee kunoo natti gamaa. Maal naaf wayyaa kuullee koo egaa maalinni falli koo. Yeeyyaba walaabuu maddite yataliila bishaan ganamaa. Lixee daakee bahuu dadhabee dambalii yaada keen raafamaa. Ayyaana keef safuu simboo kan keef safuu meeqa jilbaan oofee. Oogdii jaalala kee lixeergan tumamee utuun bahin hafee. Si giiftiin jaalalaa si giiftiin gootummaa lubbuun koosifeetu. Giiftii warra himanoo giiftii warra qaalluu maaliif kan kontaatu. Fakkii amadee liiban tokkicha abbaa waaxoo walirraa nu dhiiban foon tokko niifatoo. Gowwummaan aleemaa karaa foddaa baatu utuu ansiif jiruu ormaaf soddaan taatu. Heebanoof Magdallaan korabiidhaan 3 ansi fudheen galaa kunna wajjin badii. Deesseen dasee taatee magariituun dirreetti walariitu fardeen maariyyee. Keessa qaxxaamurree dalantaan darbinaa
kamiseetti buunee sidaamee sirbinaa. Bareedina keessaan gootummaa ishee argee yemmuu koraaf kaatu, goota sanyii gootaa gadameessa abbaa kee yaashanyii warqitu. Sidaangaan jaalalaa sidaangaan gootummaa lubbuun koo si feetu, giiftii warra yejjuu giiftii warra baabboo maaliif kan koontaatu jedhee sirbeef sanaan wal natti fakkaata. Shamarran Allaamaaxaa kan warra raayyaa qobboo ijoollee walloo kamisee sanaa wajjin wal fakkaatti. Yeroo isheen kolfitu maddeen ishee garanaaf garasiin gadi dhookatee nama hawwata. Xiqqummaa isheetti abbaan ijoollee meeqaa hawwa. Ija namaa hin guuttu. Waansichi waa itti dabalamee nama guutuu ta'uuf jettu wayii fakkaatti. Domboshee wayii tokkotu karaarra kur jedha. Yaa Siifiriyaa, bareedina ishee kana uumaan kan shamarran hundumaa walitti qabee isheef kenne fakkaata. Akkuma umuriin ishee dabalaa deemuun bareedinni ishee bareedina irratti isheedhaaf dabalamaa deema. Erga waggaa 12 guuttee gunduratti xiqqoo wayii baastee as immoo akkaataan bareedina ishee kun haalli isaa namaaf hin galu. Ganama fuula ishee akka ifa biiftuu birraa nama hundumaatti ibsaa mana barumsaa deemti. Sababa isheef dareen ishee bareedina uumamaa uffatee oola. Kolfi ishee, deemsi ishee, diiminni ishee, taa'umsi ishee, simboon ishee haalaan ol nama hawwata. Haadha mucattiirra abbaa isheetu humna isaan ol jaallata. Yeroo bakka hojiitii galu wanti inni utuu hin bitiniif galu muraasa. Akkamittan sammuu mucaa koo boqochiisa, maal godheen gammachiisa jedhee bakka jiru taa'ee waa'ee Siifiriyaasaa jeeqama. Haadha manaa isaallee sadarkaa jibbuurra ga'ee jira firiin. Waan koota gaaf akkas isaan jetti. Ati mucaa kana moo ana dura argitee? Jaalalli keenya hir'atee jira. Erguma mucaan kun alattee kaatee ati erga jaalala sirrii naaf laattee kunoo baranne waggaa 12. Maal ta'uu barbaadde? Tokkoon immoo anaan ariitii mucaa kee waliin jiraadhu. Silaa mucattii keessaa akkan qabu dagatteetta jettee lolti. Inni immoo karaa mucaa kootii natti hin dhufin. Mucaa koo irratti ijansi keessaa baasa jedhaan. Guyyaa tokko haati Siifiriyaa mucaa ishee kana ergannaan firiin bakkeetti argee dubbii kaase. Maaliif mucaa koo na jalaa joonjessita? Ofii keetii miilla walirra naqattee teessee mucaa koo rooba keessa na jalaa joonjessita jedhee aarii keessa galee waan kootiin kabalee joonjesse. Waan kooti immoo naasuu fi aarii keessa jennaan immoo jenne malee mucaan kun kan kee ta'uu ishee maaliin beektaa jettee sammuu firii dudduubatti deebiste. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa, sagantaa seenaa keenyaa kan guyyaa har'aa asuma irratti xumurra. Marsaa lammaffaan haga walitti deebinutti nagaadhaan nuuf turaa. Yaada keessan, qeeqa keessan akkasumas jajjabeessuu keessan nu biraa hin hambisinaa. Ulfaadhaa. An Faayisaa Biifidaati.